Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oro istuudantii arras irra deebuudha. Barnoota keenya histirii kutaa 11ffaa yuunitii 4ffaa paartii 6ffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isin jecha warreen maatii chaayinaalee Oro istuudantiif haaraa taatan jalqabumaa subscribe gootanii maatii chaayinaalee keenyaatti dabaluumuudhaan barnoota guutummaan guututti argachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf warreen maatii hin ta'in ammoo barumsi isin bira hin ga'u rakkoo qabaa waan ta'eef subscribe gochuudhaan viidiyoo like gochuutiin jalqabaan isiniin jaa galatoomaa isiniin jaalladha. Kanaaf paartiin jaaffaan keenya maal jaa the dynastic circle in the China keessatti yookaan dynastic circle maal jechuudha. Yookaan gartee cycle jechuun akkuma gartee geengootti gartee cycle bulchu taraa hogguu humbeya humbuya guu hunkore jechuudha akkasii jechuudha cycle dynastic jechuun akkaataa gartee dynasty jechuun farasti jalqaba maal jechuudha dynasty jechuun gartee yoonii fi gartee aangoon kan dhaaltummaadhaan gartee ilmarraa abbaarraa ilmatti kan dabartu akkasitti taatee sanii maal jennaan dynasty jennaan yeroo dur qabaa gartee maatiitti bulcha warra tokko faamilii gartee warra boluu jaanii akkasi bulchan jechuudha san jechuudha dynasty akkasii gosa hedduudhaan buluu jechuudha taratti cycle kan jennuun gartee chaayinaa keessatti jechuudha isa kana definition isaas ni ilaalla gayyaanee jechuudha kanaaf numbers of a dynasty yookaan gartee numbers of the dynasties numbers of a dynasties have ruled China since ancient time yero jalqaba raakase ashanti raakase yookaan bara durii raakase China garte dynasty adda maatiin adda horteen adda dhufanii bulchaa turan jechuudha but only between each dynasties there was always a period of the yookaan garte disunity ture haa ta'u malee garuu but only between each dynasty come usually period of disunity ture there China's believe mal jani wana manenif China onneechudha that is the rise period rule and the fall government yookaan gartee yeroon periodin rise ka'uu fi akkasumatti gartee rule of falls yookaan gartee periods of rule oggosi tokko lafaa ka'uu fi and the periods of down ta'uun yookaan fall ta'uun yookaan kufuun mootummaa tokko yookaan ammoo or karaa biraatiin jechuudha dynasties was determined by mandate of heaven jennaan jechuudha dynastiin tokko kufuun yookaan gartee dynastiin tokko gobbuun yookaan ka'ee lafa kufuun aangoo qabatee aangoo irraa bu'uun sanii maal jennaan jechuudha maaliin determine ta'a maaliin murtaa'a maaliin aangoo qabachuu danda'a maaliin aangoo irra koruu danda'a is determined by mandate of heaven mandate of heavens is the idea that is determined by the rise and the fall of government jechuun yookaan dynasties jechuun dandeessu barattoota akkana jechuun dandeessu kanaaf this idea was heaven given to monarchies the mandates or rights to rule over China yoonii fi gartee this is was idea kun that heaven you give their monarchy tokko of yoonif kanname that mandate yookaan gartee mandate yoonif kanname all right mirga China bulchuudha ni qaba yoonif gartee hoggonsi tokko yookaan mandate of heaven yoonif argate aangoo qabatee mandate of heaven yoonif argate China bulchuudhaaf raayitii qaba yookaan mirga over China irratti aangoo qaba bulchuudhaaf according to the China's dynasty gartee akka gartee according to China's dynasty akka jaanetti warreen aangoodhaan isaan bulchan sun akka jaanetti the political powers achievement prosperity political powerin yookaan aangoon siyaasaadha akkasumatti gartee milkaa'inni badhaadhinni milkaa'inaa fi akkasumatti gartee then because of corruption yookaan gartee malaamaltummaan lost mandate of heavens and the downfall dha jechuudha kanaafuu gartee politikaa keessatti yookaan gartee siyaasa keessatti badhaadhinaa jira akkasumatti rose in the political powers achievement prosperity yoonif jiraate mandate of heaven ergate yoonif ammoo because corruption yoonif jiraate lost mandate of heaven dhabamee jira yookaan gartee yoonif mootummaan tokko malaamaltummaa kan hojjetu tahe inni sun maali mandate of heaven yookaan gartee aangoon hin kennamnee fi rabbiin aangoon kennineef China bulchuudhaaf mirgan qabu ganaa mirgisaa yookaan duraayyoo qabaatis irraa dhume jaaniititi itti fincila kaasanii jechuudha kanaaf the naturally disasters were the symbols of the loose mandate of heaven naturally disaster yookaan gartee badinsi uumamaa
tilleen badinsi uumamaatilleen mandate of heavenii dhabuudhaaf sababaadha jechuudha. Yooniif gartee hongeen dhufe, yoo roobni gartee hanqate, yooniif gartee akkasumatti gartee balaan adda addaa ibiddi voolkaanoo waan adda addaa akkasumatti yooniif kan uumamaan dhufu tahee inni kun gartee mootummaatiitu falkaan hin qabne mootummaatiitu gartee mijaan hin qabne waan jaan takka jechuudha. Tafaa'ula akka jaanitti jechuudha. Afaan karaa naannoo tokko tokko Harargee fa'aa keessatti akkas jaanii yaman. Isa san mootummaatiitu gartee milkii hin qabne kanaafuu gartee rabbiinis gartee akkasitti hongee fidee rooba dhabamsiisee mootummaan kun hin taane jaanii naachuraaliidhaas waan kana determine ni godhanii jechuudha. A new rule units China has found its dynasties and against the mandate of heaven. New rule unities yookaan gartee mootummaan haariin tokko kan unite founded the dynasty is again akkasumatti gartee mootummaan kun mootummaan gartee chaayinaa ibulcha gartee chaayinaa mootummaan bulchu kun taphatu nu harkaatu qame kanaaf this is a new rule unities yooniif tokkoomse yooniif gartee mootummaan haariin tokko bulchiinsi haariin tokko dhufee chaayinaa hundeessee tokkoomse new dynasty and the gain ni argate jenna mandate of heaven argate jechuudhaan chaayinaa yoo tokkoomte yoo jabaatte yoo cimte mootummaan kun mandate of heaven argatee jira rabbiin isa jaalatee jira chaayinaa bulchuudhaaf mirga qaba jaanii idea gartee warri chaayinaa itti fayyadaman sanii jechuudha. This is what is referred to isa kana maal jennaan the dynastic circles in China jennaan jechuudha. Dynastic circle in the China jenneeti adeemsa kana yaamna jechuudha. Adeemsa mootummaan gartee mandate of heaven ni argatee aangootti bulchu kana. This cycle is lasted until hanga gartee the Ming dynasty dhufuutti bara 1368 hanga 1644 itti fufee yookaan tajaajilee jira. But ta'ullee the idea mandate of heaven is continued to until the end of the imperial rules of the China gartee hanga bara kanaatti illee itti fufee jira jechuudha. Ideyaan gartee mandate of heaven gartee xumura irratti illee lasted yoo nifte illee ideyaan sun immoo hin dhabamne jechuudha. Ideyaan hin dhabamne jechuudha hanga bara 1912 jechuudha. Kanaaf the dynastic yookaan gartee new dynasty kan jennuun fi old dynasties kan jennuun jira. Isa kanarratti gartee akkasumatti yookaan gartee problemiin dhufe new dynasty tokko jalqaba kan chaayinaa dhufee bulchuudhaaf fi aangoo chaayinaa qabachuudhaaf mandate of heaven qabaachuu qaba. Mandate of heaven jechuun aangoo fi aangoo qabaate gara aangootti dhufe san jijjiiramni guddaan hawaasummaan ikoonomiksiin diinagdeen akkasumatti gartee political stability yookaan gartee security yookaan liberty rights of wanni hundi jiraachuu yoonii fi jiraate naturalities yookaan gartee good yookaan akkasumatti gartee wantoonni adda addaa production oomisha adda addaa yooniif guddate jijjiiramni guddaan oomishaa fi waa hunda keessa yoo jiraate mootummaan mandate of heaven harkateeti bulchuu qaba jaanii warri chaayinaadha. Kana jechuudha new dynasty haariin guuniif dhufe bring to the peace nagayaa jiraata building to rebuild infrastructure building adda addaatii fi yookaan ijaarsota infrastructure adda addaa bu'uuraalee misoomaa adda addaa ijaara gives to land lafa kana to peasant qonnaan bultoota protection to people ummata eega yookaan gartee old guuniif ammoo tax people's much to stop the protections people's latest to infrastructures decades and treats people's to the unfairly. Kanaafu gartee maaltu dhufe jechuudha. Tax people's to much stop yookaan gartee stop godha yookaan uummata irratti yookaan protecting people uummata eeguu irratti gartee yookaan gartee political instability akka dhufu jechuudha. Akkasumatti infrastructurein akkasumatti akka hin jiraanne godha. Treats people's to uummata jidduutti akka gartee wal dhabdeen akka dhufu unfairly gartee uummannis gartee kanaafu mootummaan ogguuniif gartee oldii ogguuniif dhufe keessatti naturally haa ta'u mandate of heaven jirtu tasaa takka ilmi namaa kun gartee hoggu cufa gartee jijjiiramaan itti fufu hoonii fi gartee hanqinni siyaasaa keessatti akkasumatti wal dhabdeen mootummaa uummata jidduutti fincilli ga'utee bulaa wanneen akkanaa kun jiraate kanaafuu yeroo dheeraa booda yookaan yeroo gabaabaa booda ta'us mandate of heaven dhabee jaaniin jechuudha. Kanaafuu old dynasties lost mandate of heaven dhabee jaaniiniti yaadan. Kanaafuu eega mandate of heaven dhabee booda maaltu jira jechuudha problemii jira. Problemiin dhufu kun maali? Food, earthquakes and the peasant or revolt akkasumatti qonnaan bultoonis itti lafaa food yookaan gartee earthquake kun
yookaan invaders to attack loose mandate of heaven jennaan yookaan isa kanaan ganaa maal mandate of heaven dhabe banditis yookaan rights countryside kanaafuu wanni kun hundi yogguu ta'ee mootummaan maal ta'a jechuudha asitti new dynastiin agartee mandate of heaven asitti ni harkate asitti immoo agartee mandate of heaven dhufee mandate of heaven yogguu dhufee probleemiin kun hundi yogguu isa mudata probleemiin kun isa mudannaan maal jechuudha aangoo gadhiisuun dirqama isaatii fincila itti kaasanii jechuudha. Kanaaf akkanatti bulchanii jechuudha. After the nearly 400 years of divisions is Sioux dynasties kan jennu jira. Sioux dynasties bara 5,580 takka yookaan gartee 600 yookaan gartee 18 kan jennuun itti received the mandate of heaven mootummaa harkate tokko jira. Sioux kan jennuun kana Sioux dynasty kan jennuun kana it's reunified China ni tokkoomse northern and south China hunda walitti tokkoomse akkasumatti bara 605 hanga 5tti jechuudha. Sioux ruled to the rebuild yookaan ni ijaare jechuudha. Akkasumatti yookaan grand canal yookaan gartee bao that is linked to the Yangtze Huanghe river irratti yookaan gartee riverii yookaan galaana Yangtze jennu kan irratti yookaan riqicha ijaare in South China within the change rivers in the northern China dha wajjin gartee South China dha fi northern China reunified godhuudhaan Sioux dynasty walitti dhufee isaan walitti tokkoomsuudhaan akkasumatti gartee riqicha guddaa ijaaree Chinaan gartee contact akka walitti taatu gartee kan isii taasiseedha jechuudha. Change akka waliin ta'an jettee akka biyyoonni lamaan walitti dhufan. Kanaaf country for centuries the canals made to grain and the other production adda addaatiif kanaalli kun gartee jaarraa saniif gartee oomisha adda addaa kannaa ture south easily to availability to support warri saawuziidhaa gartee salphatti akka gartee sappoortii godhan the political military needs to the northern gartee warra noorzii jiru gartee walitti dhufeenyaa fi hartee hariiroon isaanii ni cime ganaa kanaafuu maali duraan gartee galaana isaan jidduu jiru daangaa godhe kanaafuu isaan kun hundinuu gartee military support akka godhan gartee warra noorziidhaa akka deeggaran isaan taasisee jira jechuudha wal deeggarsiisa adda addaa kun hundinuu kanarraa ka'ee dhufee jechuudha gaafa Sioux dynastyidhaa jechuudha nama gartee Chaayinaa tokkoomsee fi akkasumatti gartee buildingii gartee kan jaareedhaa jechuudha kaanaala gartee hangii riivarii irratti jechuudha kanaaf gartee taangii dhufe ammaa sitti aansee taangi dynasties kan jennuun dhufe is ruled the China for nearly bara 300 kan bulchaa ture yoo ta'u the Tang period was an age of prosperity and the cultural accomplishment yookaan gartee yeroonii fi age prosperity bara yookaan badhaadhinaatillee ta'ee jira yeroonii fi gartee mootummaa isa kanaa jechuudha mootummaa taangi kana jechuudha prosperitiin adda addaa dhuftee jirti the first emperors of the dynasty is maal jennaan Yuan nama jennuun jechuudha namni kan bulche bara 618 hanga 626 jechuudha waan maatii eenyuutiin maatii yookaan taangi dynasty keessaa Liu bulche he is the successor yookaan conquered to the territories deep into the central Asia expanded to the empire akkasumatti he is the successor milkaa'inaan yookaan gartee successors conquered new territory deep into the central Asia akkasumatti gartee expanded to empire isaanii babal'ise gara walakkaa isaa yookaan central Asia jechuudha Tang capital kan jennuun akkasumatti yeroo kanatti yeroon fi Yuan Tang dynasty da Tang capital maal taate changed to the maal jennaan arraan tana now it is yookaan gartee Xi'an yookaan Tian tan jennuun was the largest city in the world taate turte yeroo sanitti magaalaa gudditti addunyaa ta'uudhaan tajaajila kannaa turte jechuun Tang capital jechuudha yeroon fi Tang dynasty da they attracted to the diplomats trades akkasumatti gartee wantoota diplomaasota adda addaa akkasumatti gartee trade daldalaawwan adda addaa poetii waraloowwan yookaan scholars hayyoota adda addaa students barattootaa fi for all over Asian biyyoota Asia kanarraa dhufuudhaan in the Mediterranean Sea irraa dhufuudhaan gartee attracted ta'anii jechuudha achitti yookaan gartee dhufanii jechuudha magaalaa tamitti magaalaa Tang jennu tanatti jechuudha some of the China great poets like namoonni akka gartee yeroon fi great warreen walaloo barreessuudhaan beekaman gurguddoon kanneen akka eenyudha jechuudha Bio fi yookaan Bio or Leopo kan jennu yookaan gartee isa kana bara 700 waa takka hanga 62 and Du Fu namni jennuun jechuudha 712 hanga 770tti root barreessaa turan during the Tang period kana keessatti walaloo gartee uummata namoota ciccimoo yookaan gurguddoo
kan walaloo chaayinaaf barreessan jechuudhaan kan beekaman jarri lamaan kun walaloo barreessaa turan during the reigns yookaan yeroonii fi bulchiinsa Tang jechuudha. Buddhism is had the and numerous kan gartee cultural influence akkasumatti gartee but followers is adapted to the China's ways of life fudhatanii turan warri Buddhismidha jechuudha. Cultural idhaan yookaan influence kan godha yooniif ta'u garuu ammoo adapt godhanii turan into the China's ways of life. China maaliif isaan kun yerooniif gartee Buddhismiinis bikka Buddhismiin jiru Central Asia kana keessatti ni jira waan taateef irratti gartee daangaa isaanii babal'ifatanii wajjin jireenya eegalanii yeroo kanatti gartee influence godhee jira jechuudha gartee influence taatee jirti jechuudha culturalidhaan adapt gootee jirti akkasumatti ways of life gartee akkaataa jireenya chaayinaan ittiin jiraattu jechuudha warri Buddhism. But however, in the 9th century, the revival of the Confucianism is began to akkasumatti gartee Confucianism illee idea yookaan Confucius jennu san gartee kan ancient yookaan pred jennee yeroonii fi gartee secular philosophy jenneen is not religious jennee gartee laalli jalqaba gartee ancient keessatti boqonnaa lama keessa waliin laalli jiru san. Isaasan irra deebi'anii maal godhan ture revival yookaan dorgommii fi isa kanarratti gartee namoonni gartee idea kana irratti hojjechuu eegalanii jechuudha. Tang empires is struggled to the government by the restoring the Han system uniform jechuudha. Han system warreen bikkatti deebise jechuudhaan isa kana qabachuu qabdanii jechuudha. Han system government siruu keessatti warreen Han system restoring godhe jechuudha. Warreen restoring godhe jechuudha. warreen bakkatti deebise jechuudha. They extended kan babal'ise civil service system jechuudha bar Han system jechuudha. Gartee civil service systemidha. Akkasumas official to the elected base of the talent to the encouraging education increasing government revenue by the redistribution land among the peasant jaaniiti lafa kaanii jechuudha. Kanaafuu gartee is Han system civil system kun with officialota yookaan gartee hooggantoota namni tokko hoggaan aangoo takka bulchuudhaaf system yookaan gartee siyaasii qopheessanii fi qoranii nama tokko aangoo itti kennu jechuudha. Sirna akkasaniiti jechuudha. Akkasumatti siituu illee gartee selected to filachuudha on the base of the talentidhaan yookaan gartee talentii namaatiin encouraging education beekumsa qabu beekumsa nama sun gartee beekumsa jajjabeessuudhaan beekumsa ni qaba namni kun waan kanatti kan dhufa aangoo takka gartee dipaartimentii takka yookaan wooma takka irratti isaa hoggansa godhuudhaaf inni sun wanta qaba taalentii qaba beekumsa qaba increasing government revenue akkasumatti gartee galii mootummaan guddisa baay'ee redistribution landis akkasumatti gartee wantoota kana hunda ilaala redistribution landis lafti gartee akka faffacaatu landis among the peasant gidduutti akkasumatti lafti qonnaan bultoota gidduutti akka faffacaatu qonnaan bulaan lafasaa akka qotattu jechuudha. Kanaafuu gartee lafti qonnaan bulaa akka taatu irratti kan hojjetu sadiidha jechuudha. One of the strong Tang rule keessaa gartee guddaan yookaan beekamtuun gartee tan bulchaa turte empire Siwuzyoho tan jennuun bara 697 duwwaa shaniitti jechuudha. Who becomes the only female tan taate jechuudha. Yookaan China's is declared tan labsite herself is son of heaven gartee an ilma yookaan heaveniiti jechuudhaan nama labse keessaa isii cimtuu fi beekamtuu tan taate bulchituu Uuzuu jennuun tana jechuudha. Kanaaf the Tang dynasty is gradually weakened because its rebellions in the 755 and the 875 up to 884 itti gartee ammas gaafon oola loss of mandate of revenue dhaaf deemanii jechuudha. Amma mandate of revenue dhabuuf deemanii jechuudha. Maaltu itti ka'e fincilaatu itti ka'e yookaan fincilaatu itti ka'e jechuudha. Loss of territory in the Central Asia yookaan gartee jiddugaleessa yookaan walakkaas baha Asia kana keessa daangaa isaanii dhabaa dhufan gartee baroota kanatti jechuudha. Central Asia corruptions drought akkasumatti corruptioniin droughtiin faamaayinii illeen akkasumatti gartee chaayinaadhaaf probleemii ta'ee ture yeroo kanatti gartee probleemiin cimaan maal jechuudha corruptionii droughtiidhaa fi faamaayiniidha jechuudha. Isaan kun dhufnaa maal jechuudha it is loss of mandate of heaven yookaan gartee rabbiin gartee mootummaa kana jibbee jira mootummaan kun bu'aa biyyaaf hin fiduu kanaafuu gartee wannoonni kun hundinuu probleemiin kun hundinuu rakkoon kun hundinuu isarraa maddanii mootummaan kun kufuu qabaa mandate of heaven qabu jaanii warri chaayinaadhaa yeroo inni kun mudate yaadaa turanii jechuudha. Kanaafuu mandate of heaven hidhabee jechuudha mootummaan kun yeroo kanatti
warri taangi kun the last taangi empire gartee xumura irratti kan bulche or over zeroon irratti ammas aangoo irra wal dhaban bara 907 rebellions irra wal dhaban aangoo irratti fincila ka'e periods choose to the interest during which is 5 dynasties struggles for success gartee yeroo kanatti chaayinoonni yookaan gartee daayinastiin namoonni shan wal faana irraa tarataratti gartee aangoo qabachuudhaan turanii jechuudha. Kana booda ammoo mootummaan cimaan kan dhufe eenyu jechuudha. Kanaaf achievement isaanii immoo maali gumaachi isaanii jechuudha. Kanaaf the song completely it is a civil service system is introduced to by gartee kanaafuu eenyu dhufe eenyu cimaan kan dhufe sorry song dynasty dhufe jechuudha. Song dynasties kan jennuun dhufe jechuudha. The Song dynasty is reunified China. China tokkoomse kunis irra deebi'e akka Zhou dynasty sanitti jechuudha. Akkasumatti it was a period of the guaranteed to the achievement gumaacha addaa kan godhe jechuudha. Inni kun is the most important achievement to brought to the China nama China daaf achievement yookaan gumaacha adda baay'ee godheef jechuudhaan inni kun kan beekamudha jechuudha. The song is completely civil service system is introduced by the dynasties and they introduce neo-Confucianism in the state of the philosophy godhe jechuudha. Kanaaf it is reunified eenyu godheen maal civil service system reunify namni godhe Tang dynasty dha. Inni immoo completely so yookaan gartee guutummaan guututti akka hojiirra oolan godhe jechuudha. Sorry guutummaan guututti hojiirra akka oolu kan taasise jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Haalli gartee isaa guutummaan guututti akka hojiirra uumamulu kan godheedha jechuudha. Kanaaf neo Confucianisms kan jennuun neo guniif jenne maali haaromsuudhaan waan tokko bikkatti deebisu gartee Confucianisms gartee kan bikkatti deebisa jarri reefuudha. Tang dynasty bikkatti deebisan jedhan isaan ammoo kam godhan Confucianism neo Confucianism jechuudhaan yookaan gartee haaromsa gochuu eegalanii jechuudha akka namni Confucianism baratu jechuudha. Kanaaf isaan kun the China's economies expanded economy China da akka babal'atu because of the mandate of revenue argatanii jiran jechuudha amma jarri kun. It is improved the farming methods malli gartee qonnaa akka jijjiiramu and the opens broad to the trade policy akka gartee banamu akkasumatti more and more people were the involved to the commerce akkasumatti ummanni baay'een gartee involve akka tokko hirmaatu eessa keessatti daldala keessatti learning barnoota keessatti artist yookaan artii keessatti foreign trade is flourished yeroo kanatti ammas foreign trading guddatee jira bar foreign trading yookaan daldalli biyya alaa jechuudha international trade kan jennuun sun jechuudha merchants from India irraa dhufan Palestine yookaan gartee yookaan Faris irraa dhufan akkasumatti Arabiyaan irraa dhufan frequently China's market yookaan gartee magaalota China irra deddeebi'anii jechuudha frequently yeroo baay'ee irra dhufaniitti magaalota kanatti dalbatan kanaafuu song period is a merchants also the travel is the South Asia irraa dhufan akkasumatti to the change to goods tajaajila wal jijjiiran spice meesituuwwan adda addaa especially wood yookaan gartee especially woods kan mukaa jechuudha baay'ee fidanii jechuudha akkasumatti songs period akkasumatti song period yeroo bulchiinsa warra song to innovation including is a gunpowder akkasumatti gartee gunpowder oguuniif jennu baarunni qawweedha magnetic compassing akkasumatti availability to the type of the printing akkasumatti arting akkasumatti ammas maal philosophiin literaturiin akkasumatti flourished guddatee jira yeroo kanatti magnetic compass dabaladhu baaruda qawwee gunpowder dabaladhu movable types akkasumatti printingiin adda addaa printer adda addaa artiin philosophy akkasumatti literature and flourished akkaataan barruudha yeroo kanatti guddatee ture jechuudha. Kanaafuu song dynasty gumaacha guddaa godhe la civil service system completion godhe neo Confucianism ni fide methods of the farming ni jijjiire akkasumatti involved to the many people to the commerce daldala keessatti artii dhaafi akkasumatti learning keessatti akka barnoonni godhe akkasumatti gartee international trade is encouraged godhe akkasumatti gartee contribution adda gunpowder magnetic compass dhaafi involved wantoota baay'ee kan godheedha jechuudha akkasumatti the Song dynasty is the favorite it is form of the frequently attacked by the nomadic peoples from the northern and the northern Asia northern karaa jiran kana Asia minorota irraa gartee attacking adda addaa yeroo tokko irra ni ta'a
gartee ummata warra gartee soongi kana irratti jechuudha bara 12 takka 26 it is the lost northern China is invaders from the Manchuria gartee invaderoota yookaan gartee weerartoota warreen jiddu Manchuria irraa dhufanii northern China ni dhabe warri Song dynasty dha the Song is moved to the capital isaa magaalaa isaa Songiin eessatti jira move godhe ni sochoose eessa sochoose Kintex to the hangs you in the wealthy lower Yangitis delta gartee and the dynasties become known as the southern Song je if yame yookaan mootummaan kun it is the southern Song je if yame the Song is moved to ni move of their capital isa magaalaa isaa from the Kitan itu hangiti sochoose kitangitu hangi hu bika janutti in the wealthy bika tatti lower yangitis delta tanarkamtutti yookaan gartee yangitis delta gadiitti yookaan delta lafa gabbata yangitisitti and the dynasties become known as maal jeef yaame jechuudha baqatee warra maangolota warreen maanchuuriyaa irraa dhufan baqachuudhaan eessattis noorzirnaa baqatee eessatti fi saawuzarni soongi jeef yaame jechuudha kanaaf for the several decades yeroo bulchiinsa baay'eedhaaf turtii baay'een booda since the early 13th century Mongols were from the northern attacked and they eventually conquered to the northern China akkasumatti ammas dhufanii warreen Mongolat is brought to come to from eessarraa dhufa jechuudha Central Asia yookaan walakkeessa jiddugala China irraa dhufu Mongolonni kun eenyufaadha isaan bar warra founded by the Genghis Khan bar in dynasty hundeessan sani bar it is kan gartee akkasumatti gartee Mongol warreen jennuun jechuudha Mongolonni isaan sani jechuudha warreen Asia kana walakkeessa Asia naannoo Asia kana baay'ee isaanii kan weerara is in March bara 1279 for the first time yeroo jalqabaati history of the China organized resistance to the assassins to Mongol invaders control whole China's empires akka takka Chinaan qabamtee hin beeynet akka Chinaan takka dhabamtee hin beeynet bara 1279 warreen Mongol organized Chinaadhaa gartee resisted godhanii China's organized resist baay'ee China isaanii gartee dhiibbaa irratti gaggeessanii invaders yookaan control godhuudhaan whole of the China empire isaanii guutuu qabatanii jechuudha. Mongol dhufe kanaaf kunuun Mongol kan jedhuun leaders is Kublai Khan is grandson of the Genghis Khan is the founder grandson-dha jechuudha amma kan dhufe ilma eenyuti Genghis Khan kanaatu dhufe jechuudha. Establish godhe jechuudha Yuan dynasty dhaabe amma Yuan dynasty dhaabe 1279 hanga 1368 jechuudha. Ruled China up to the 1294 hanga 1294 China bulchaa ture. He established in the world city is the public magaalaa dallawaan jaaramte new the Beijing bikka jennuunitti jechuudha as his arraan tana bikka Beijing jennuunitti as his capital and ruled to bulchaa ture all of the China empire guutuu Chinaadha bulchaa kan turedha jechuudha Tibet and the core bikka jennuun tun Mongols from formed the officially gartee kan gartee officially itti fayyadamaa turan sorry Mongols formed Tibet akkasumatti gartee ruled all of the China Tibet and the Korea tana bulchaa ture Mongols formed the upper level ruling class wheel is prevalent and the other lowers is posted where the size the China's official gartee warreen Mongolota kun maal godhan formed upper level warreen sadarkaa olaanaa irra jiran ruling class godhan warra aangoo qabachuu danda'u fi warra biyya hoogganuu danda'u godhan warreen sadarkaa olaanaa irra jiran while the provision yookaan gartee professional yookaan professionalota ammoo akkasumatti and the other lowers warreen sadarkaa gadaanaa irra jiran posts were organized godhuudhaan ofishaalota adda addaa isaan jalatti godhuudhaan bulchaa turanii jechuudha. Kublai Khan is welcomed many of foreigners is his court including the Venetian traders Marco Polo jennaan. Kublai Khan kun namoota baay'ee ifitti yaamuudhaan aangoo isaa yookaan koortii isaatti ifitti yaamuudhaan isaan gartee mana mootii isaa koortii isaa yookaan teessoo isaa jechuudha masaraa isaatti yaamuudhaan akka gartee siyaasa keessatti hirmaatan namoota baay'eellee gumaacha gochuudhaan fi gumaacha baay'ee kan taasisedha jechuudha nama Veenishiyaanidha yookaan biyya Chaayina Itaaliidha kan jennuun Maarko Pooloo nama jennuun kan bara 1254 1324 tti kan achi jiraate 1275
hanga bakka kanaatti illee kan jiraate. Marco Polo is spent to the 7 years bakka 70 years waggaa 17 kan jiraate jechuudha. Publicaansis servi tajaajila adda addaa publikaan gargaaraa yookaan hojjechaa ture. Up on return eeganaa ni deebi'e Venetian Itaalitti deebi'e 1292tti. Marco Polo wrote is a yookaan gartee vivid is account of the world and the civilization of the Chinas which is he called of the Kate je khayame chura Kate je yame chura khana chura wan kana rafatina chura bodo goal demne he is the one of that is the factor of the encouraging of the mal voyage of exploration kaisa gumacha guddare qaba chura idea no kan garte essay no kan barreifame Marco Polo dan kunu chura the essays that is wrote by Marco Polo is the one of the factors that is encourage of voyage of explorations daaf gumacha guddaa qaba yookaan gartee idea yookaan yaanni Marco Polo barreesse kun akka gartee imala gartee godhaniif eessa spicein akka gartee fi biiti qabeenya qabduu fi kaate yookaan gartee chaayinaattis akkasumatti wonders of the civilization akka jiru faariistii keessatti barsiisaa barreeffama isaa kana keessatti gumaacha guddaa godhuunsaa ummanni gartee warra Awurooppaadha kaka'umsa gartee akka qabaatu eessa dhaquudhaaf gartee naannoowwan faaristiidhaatti deemuudhaaf imala bishaanirraatiif gumaacha guddaa akka taasisan kan godheedha jechuudha. Kanaaf ze Morocco tokko ture ammas kan Morocco tokko Muslims travels in Ibn Butatu kan jennu jechuudha. Inni kunis 13 duwwaa 4 hanga 1369tti also is visited daawwatee ture jechuudha. Ze Yuan court akkasumatti 13 akkasumatti 45tti as voice of the Sultanate of Dahil hanga gartee bara kanaatti sultaanicha kanaas illee kan invoy godheedha jechuudha barreessuudhaan gartee saayinaa keessa civilizationii fi qaroomina ajaa'ibaa waan jiru barreessanii kan turanidha jechuudha jarri lamaan kun biyyoota alaarra fooreenii ta'anii jechuudha. Akkasumatti al gartee under the protections of the Mongolota jalatti jechuudha trade is expand trading babal'ate akkasumatti through the Asia jala babal'ate China's yookaan gartee akkuma gartee eenyu jala babal'atetti akkuma gartee Song jala babal'atetti as jalatti illee babal'ate product including the gunpowder illeen akkasumatti gartee proclaims papers and playing the cards and move to in Europe atti gartee wanni kun hundinuu meeshaawwan oomishaa qawwee dabalatee baarda qawwee dabalatee isaan kun hundinuu Awurooppaatti deemanii turanii jechuudha. Kanatti aansee ammoo eenyu dhufaa jechuudha. Kanatti aansee eenyu dhufaa the Yuan dynasties kan jennuun kanaatiitu dhufaa jechuudha. Yuan dynasty is began to decline. Yuan dynasty kanumatti jiru. Yuan dynasty nama mandate of revenue madabu deema jechuudha kun dynasties kublikaaniin kun maal ta'e heavy tax irra qae mandate of revenue dhabe corruption mandate of revenue dhabe natural disaster mandate of revenue dhabu jechuudha kana jechuudha it is the examples of the loss of mandate of revenue isaan kana example otan argisiisan kana jechuudha is repeated to the uprising gartee fincillee adda addaa isatti qe'ee yeroo adda addaatti jechuudha. Besides yookaan gartee most of the Chinans is spiced the Mongols barbarianonni gartee isarratti dhiibbaa gochuu maal jaanii yaaman irra caalaan isaanii warra Chinaadha jechuudha. Mongols as barbar manni warra Mongol ummata barbarians ummata gartee wallaalaa fi beekumsa tokkollee hin qabne jechuudhaan akkuma gartee warri Roma gartee warra Germanyidha barbarious people je yaamaa turetti isaanis yaamanii jechuudha. Rebellions is drove to the Mongol irratti raffincuudhaan oofan drove godhanii oofan Mongolota keessaa yookaan gartee Mongolota ni oofan out of the China keessaa baasanii jechuudha. Is loot of mandate of revenue dhabee jira jechuudha. Itti aanee kan dhufe immoo Ming this is China's new local dynasty dha gartee biyya kuma keessaa ka'e bara 1368 16 hanga 1444 jechuudha. Received mandate of revenue harkatee amma jalqabanii dhufaamni harkateen the Ming ruled China's first so from the Nijimirraa kan bulcheedha. Laatartuu gara enjera jijjiire Beijing jijjiire Ming dynasty jechuudha. The Ming period was another period of stability dha yeroo nagayaati.
akkasumatti and the prosperity yeroo badhaadhinaati literature yeroo barruuti art flourishing gartee again artiinis irra deebi'uudhaan kan guddateedha wantoonni kun hundinuu the Ming is restored civil service system gartee restore godhe akkuma gartee eenyuutti jechuudha akkuma gartee warra dynasty gartee Tangiittis ninis restored godhe accomplishment o gartee completely gartee akka gartee inni hojjetu kan godhe immoo eenyu jechuudha warra gartee Song dynasty ti jechuudha kanaaf gartee insaan kunis akka gartee civil service systemiin reunified ta'u gartee kan eenyu keessa dhabame kan gartee warra mangolota keessatti dhabame jechuudha kan warra gartee Yuan dynasty keessatti dhabame jechuudha akka bikka deebi'u kan godhanidha jechuudha kanaaf the Ming restore godhee civil service system during the Yuan period kan dhabame san jechuudha decline kan ta'e san jechuudha early Ming rule is also the carried to out of the several naval expedition baay'ee qaba humna galaanarraa into the coast of the south east gartee south East Asia yookaan gartee kibba baha Asia kanatti illee humna galaanaa dooniiwwan baay'ee kan achiin deeman qaba India Red Sea akkasumatti East Africa illee kan qabudha jechuudha within the goals of the protections akkasumatti gartee Red Sea irratti dabalatee Indian Ocean dabalatee akkasumatti gartee East Africa kanarra gartee qarqara baha Africa kanarratti akkasumatti goals of the promoting the trade isaa guddisuudhaan naval expedition yookaan humna galaanarraa cimaa waan qabuuf daldala baay'ee guddisee ture. Kanatti aansuun kan dhufe immoo maanchuu kan jennuun jechuudha. Isaanis gartee foreign gartee warreen China keessatti maatii Chinaati miti akkuma Mongolitti isaanis bika biraarraa dhufan. In the Manchu peoples jenna Manchuria irraa kan dhufan invited China kan weeran established to the Qing or the Qing dynasty kan dhaaban Qing jennaan yookaan dynasty isaanii yookaan Qing jennaan warra Manchuudha 1644 hanga 1912tti warreen bulchaa turanii jechuudha. Kanaaf which is a permanently united Manchuria jalatti gartee permanently dhaabbata guutummaan guututtu China jalatti gartee China kan unite godhanii jechuudha. And China da wajin like the Mongol akkuma warra Mongolitti before them isaan jalqaba Manchu is ruled to were initially confronted with the problems of the legitimized that they did not receive the mandate of heaven because they belong to the peoples who the China is regarded as the barbarism yani jechuudha akkuma gartee warra gartee Mongolota yookaan gartee Yuan dynasty gartee China dha miti isaan family China ti miti Mongolota irraa dhufanii gartee Central Asia irraa dhufanii isaan weeraraa turanitti warra Manchuria kanaas yeroo jalqabaatiif is not gave to mandate of heaven China gartee mandate of heaven kannuu fi hin dandeenye jechuudha jalaa didan jechuudha mandate of heaven hin qabu is not receive hin arganne jechuudha mandate of heaven jechuudha problem legitimizing goone jechuudha seeran kannineef jechuudha akka bulchaniif but ta'ullee songs chiefs landlords and the educated classes accept the dynasties because its new rules is were is strong enough to the support the peasant revolt and encouraging the China's culture kanaaf achievement mandate of heaven amma kananiif jechuudha warri gartee baratee fi akkasumatti warri tujjaarota ammas landlordroonni abbootiin lafaa educatoronni akkasumatti gartee because is new ruling kun gartee bulchinsi haariin dhufe kun is strong enough mootummaa cimaa fi mootummaa fincila ummataa qotee bulaadhaa bikkumatti dhaabee fi gartee wanta ta'eef gartee accept godhanii turan kanaaf fudhatan dynasty kana because new rules strong enough ida peasant revolt encourage of the China culture aadaa China jajjabeessinaan gandaa inni kun mandate of heaven harkate jechuudhaan kan jajjabeessan ta'uutu beekamaa jechuudha Manchuria achiifis administration continued ganaafu maal jechuudha China's administration bulchinsi isaa itti fufe much of the same ways of before gartee but ta'ullee the Qing government so strong and made system gartee made system of functions better gartee Qing dynasty gartee yookaan ammoo warreen maalidha Qing dynasties jennuun kun administration isaanii bulchinsi isaanii gartee China irratti the same ways karaa wal fakkaatuun gartee bulchaa turan jechuudha as before but Qing government kun ammoo was strong ta'ullee mootummaa cimaadha and made system
yookaan gartee kan siistama kan qabudha functions better siistama fooyya'aa also is gradually akkasumatti immoo sababa tokko tokkoon boodarra kufuu dhufe jaarraa 19ffaa keessatti because sababaan inni kufeef maali is revolt is continued the pace yookaan gartee pressures western powers and the Qing dynasties ruled until the 1912tti gartee kufinsi isaa kun bara kanatti kan eegale garuu ammoo mid 19tti eegale century because of peasant revolt irraa kan ka'e yookaan fincila qotee bulaa yookaan gabaree irraa kan ka'e kufuunsaa decline ta'uunsaa suutaan dhufee jechuudha. Continue to ittuma fufee garuu pressuriins kun dhiibbaan kun by western power irris irratti dhiibbaa godhan gartee biyyoonni Awurooppaadhaa kan gartee warri westernidha jechuudha. In Qing dynasty ruled to until China hanga 12 gartee 1912tti garuu ammoo bulchaa kan itti fufee fi kan bulchaa turedha jechuudha. Kanaaf paartiin itti aanutti ammoo sorry bartoota kiyya wanni laallu development of early capitalism jennaani jechuudha. Kanaaf maal jennaani jechuudha development of early capitalism kun eessarraa eessa jira 15 duwwaarraa hanga gartee 17 89 jechuudha the starting point of the French Revolution jennee kan laallu 1789 irraa jechuudha. Kanaaf gartee isa kana guutummaan guututti understand gootanii gartee irra deebitanii cover godhuu qabdanii yaada ammoo yoo qabaattan gartee koomentii jalatti naaf barreessaa jechuudha. Mandate of heaven jechuun chaayinaa keessatti maal akka ta'e wanni isin chaayinaa keessa hubattan jechuudha. Maali aayidiyaan sun maal jechuudhaan baay'een keessan hubachuu qabdanii jechuudha. Mandate of heaven mootummaan tokko harkachuu qabaa jechuudha. Chaayinaan bulchuun duratti yoo ka bulchuu jiraatus gartee rakkoon adda addaa dhufte mandate of heaven dhabee jechuudhaan chaayinaan fincilatti kaasaa kan turte sanii jechuudha. Har'a kanaaf nuuf gaa paartii itti aanu hanga walitti deebinu thank you I love you.